Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shamarka fuuni hordoftoonni Oromtitti YouTube jirra jirtu isiniin jecha maakiin qophii aruusaa maal jetti kun watti dhiyaadha. Barana happy Friday hin kabajuu jechaa jirti. Happy Friday hin kabajuu har'arraa kaasee ani dibiliidhaa jechaa jirti. Singilummaan bara 2024 waliin dabree jettee kolfaa jirti kunoo Rabbi nagaa wal bira haa fidu. Namoonni tokko tokko nikaaf jecha sargiin dila saniin godhamu. Wanni kuni mungkin sargii osoo sargii nama biraati jechallee jirani. Ani garuu dhugaa natti hin fakkaanne ani akkan dhageetti birrii 800 gabbaraa kaffalee akka kanatti waan hunda danda'e akka sanitti sargii godhatanii nikaa godhatee jedhani. Dhugaadha yaani isin biyya namaa jiraattu malee guyyaa guyyuma sargiiti. Kunoo isilleen akka babbareeddee tottoltee qophooftee mana hunda babbareechitee akkanatti ibsishaa eegaa jirti. Yookaan ramadaana kanaa waliin soomananii maaltu beeka. Rabbiin kunoo akkatti kofalti. Happy Friday baranaa hin kabajuu ani singilii ture duraani. Singilummaan bara 2024 waliin dabree jiraa jechaa jirti. Kanaafiyyuu maashaallah jennaani Rabbiin nagayaa wal bira haa fidu. Asitti immoo seena wal lolaa jirani. Asliin immoo barana dibilii jettee kabajamoo dibilii Happy Friday ibsisaa wajjin walitti hin duunne wal bira hin dhufne kanaafuu maaliif hin kabajne jechaani jira. Hin kabajuu ani amma singilii miti yaani dibiliidhaa jechaa jirti. Kanaafiyyuu maashaallah Rabbi khayrii haa godhu. Rabbi nagayaa wal bira haa fidu. Maashaallah baga Rabbi yaada muraada isaanii guutee fi Rabbiin yeroo gabaabduutti wal bira haa fidu. Garuu wallaahi jaalalti nama biyya biraa irraan immoo kaboodallee wal biraan turre inni immoo achitti si dhiisee deemu. Karaa hedduu takkaanii garuuyyuu madiri nama hin gammachiisu. Haa ta'u Rabbi yeroo amma wal bira dhufanii yoo wal biraa deemanis Rabbi yeroo gabaabduutti wal bira isaan haa fidu. Sukaamni naan dheefne sukaamanna jira. Maakiin kunoo gammachuu qabdi hedduu bashannanaa jirti. Garuu namoonni baay'een sargii miti keessatti miti sargii nama dhaqee jechaa jiran garuu wanni suni ani akka aadaa Harargee waan hin beekuuf wanni suni sarguma kunoo namoonni baay'een uffata aadaa Harargee uffatanii eeganii. Ani viidiyoo nyaataa tokkollee argee nyaatni illee aadaa Harargeetti waa baay'ee qophaa'ee sambuusaa waan hedduu qophaa'ee maashaallah wal gargaaranii dhukkee irraa kaasan fakkaatti qophii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sumaanuu du'aa naa godhaa zukaamatu natti jira. Kunoo seenan akkatti wal lolaa jiranii seenallee dhuftee asliin immoo maal jaanii jira. Maafa ibsishaa fi maakiin ilmoo argatan. Gamaa kanarra si kummuuttee akkasittiin lolan akkatti ilaaltee loltiini. Gamaa kana akkatti si kummuuttee waa meeqa si goote kana daa'ima isaanirraa kaffalii jechaanii jira. Een dhiisuu jettiini seenallee hin dhiisuu jechaanii jirti. Heeruma maashaallah maaltu beeka yookaan gaafa yookaan gargar ba'uun mala garuu Rabbiin biyyuma tokko isaan haa geessu. Wallaahi ani jaartii aslii tana hedduu takkaan inni irraa kaasee maashaallah tabaarakallaa ofitti qabdee akkatti maakii wajjin amala gaarii wallaahi jiraachuun isaanii hedduutas na godhe. Maakiin immoo akkanatti seenan lolti. Seenan amma maakiin sirra guddoodha hin tuqin jechaanii jee humna seenan maakiin sirra nama guddaa taatee jirti amma kanaafiyyuu. Ati amma maakii tuqinii maakii akkana hin jeeniini maakiin hin lolinii jettiini maakii fi seenaniitu bakka takka bullee seenan maakiin baxxaanii yaanarraa fudhattee qullaa qabbana keessa na bulchite jechaa jirti. Hin bulchinee fuula na dhiitaa bultee akka nama adurree bira bulee fuula na guutee jetti maakiini. Kunoo lafa ta'anii haa xiqqoo takkan uffadhee miila bicharra na bulee qabbanti na ajjeesaa bulee jetti seenani.
sintuma jettiin maakiin immoo qofaa si galchee situma abbaa kiyyaa fi haadha kiyya biran jira jettee waan agarteen godhatiin sin dhiisuu ol seensisee situma eegasii deebisaa jettiin. Wallahi maashaallah tabaarakallah faamilii addaati wallahi dhugaa dubbachuu hedduu das nama jaani. Kunoo maakiin akkanatti seenaa wal lolaa jiranii seenaan ajaa'iba qabdi dhiyoo tanallee maakiin shakkaalee na godhatte jechaa jirti. Illaa yadii kiyya yaa seenaa rabbi si haa guddisu wallahi maashaallah tabaarakallah. Rabbiin isaan hundaa wajjin of haa dheeressu hedduu das nama jaani. Inshaallah yeroo gabaabduu keessatti sargii maakillee arginu taana. Taa biyya argine gaa'ii taa as keessallee inshaallah yeroo gabaabduu keessatti hin argina. Viidiyoon isaanii achumatti dhaabbate. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa rabbi yeroo gabaabduutti wal biraan haa ga'u garuu namni baay'een shakkee nama biraati maal jaani garuu dhugaa dubbachuu wallahi jireenya isii baga lafatti gadi buufte bultiin miidiyaa gubbaa umrii dheertuu hin qabdu bultiin miidiyaa kanarra umrii dheertuu hin qabdu ijji namaatu hin gaarii miti budaadha ijji namaati namni keenya namaaf hin gammadu isiin faan fakkatti itti duulanii namni baay'een ijoolleen biyya warra argeetu hedduu irratti duulaa turani. Kanaafuu jireenya isii baga lafatti gadi buustee rabbi nagaa wal biraan isaan haa ga'u. Yeroo gabaabduu keessatti abbaa manaa isiitii fi isii wal bira fidee rabbi wajjin nu haa agarsiisu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Maashaallah tabaarakallah waan hedduu takka nama gammachiisu. Wal bira dhufuun isaanii hedduu das nama godha. Nikaa wal godhatuun isaanii jechuudha wal bira dhufanillee rabbi nu haa agarsiisu dhiifama. Akkasii sa'aatiillee deemee jira sa'aatii hirriba kiyyatti naasa'u jira guyyaa wallahi yeroo qabu daa'imman hedduu takka iyyanii immoo wacii keessatti viidiyoo waraabuun hin dasin jedhu kanaaf jecha inshaallah hordoftoota kiyya hedduu takka galatooma viidiyoon kalee gadhiisa irratti wallahi sabiskiraayibillee hedduu naa gootani akkasuma immoo viiyuullee baay'eedha chaanaalli kiyya kun adabbii jala ture kanaafiyyuu immoo inshaallah sa'aatii xiqqoonarraa hir'uu jira. Chaanaala kiyya kana na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu namoonni baay'een ani dhugaa dubbachuun ni ilaalaaf viidiyoo isaanii garuu namoonni baay'een namaaf hin laaltani maaliif jennaan walaa gargaaru wal bira haa dhaabbannu wal bira dhaabbatu aadaa haa godhannu isiniin jaa inshaallah kanuma isiniin jaa inshaallah hordoftoota oromtitti yuutuub galatooma isiniin jaa maashaallah maakii fi ibsishaa inshaallah yeroo dhiyoo keessatti maakiin mana sisirreessaa jirti. Kanaafiyyuu maakiin nu akkatti qophooftee fataa jechaa jirti. Wallahi egaa nama wal jaalate hunda ka fageenyarra jiru rabbiin bakka tokkotti isaan haa deebisu. Warra umrii waliin dheeratu isaanillee rabbi haa godhu waan hedduu takka das jedhu. Kanaafiyyuu ani garuu hedduu takkaan gammadeef wallahi hedduun gammadeefi namni namaaf hin gammanne namni gammachuu namaa hin gammanne yoo sheexana ta'e malee hin jiru garuu nama kheyrii irratti waliin dhufe akka bultii zabana kana hiikkan bichaan namni ammumaa wal gadhiisu kana rabbi hin taasisin garuu ibsishaa fi maakilleen nama qaruu ta'edha nama argite hayyuudha nama waa beeku maashaallah kun jireenya isaanii uma biraa dhufanii asirratti taphatan malee gaafa beekaa waan hundinuu namni akka gaafa qilleensarraa waliin dubbatuu fi wallahi dhugaa dubbachuu fi jireenya keessa gaafa seenani namni hin quuxaya maaliif yoo jettani namuyyuu akka gaafa bilbilaan walaa sobsiisuu sanii miti waan hundinuu ergaa jireenyatti seenanii maatii wal arganii jedhanii namni hin saalfataa wal kabajaa akkasii inshaallah rabbiin jireenya isaanii haa bareechuuf jenna hordoftoota kiyya obboleeyyiin keenya warra kana booda bultii ijaaruu barbaadanillee bultii babbareedduu rabbi isaaniif haa godhu warra ijaaranii qaban akka kiyyaa kanallee rabbi abbaa manaa isaanii wajjin umrii haa dheeressu isiniin jaa amma sa'aatii gabaabduu waraabuu barbaada sa'aatii dhedheeressuun faayidaa hin qabdu sa'aatii dheeraa yoo haasaan namni dhageeffatu viidiyoo kana hin ifata namni akubaara garaagaraa deemee ilaaluu waan fedhuuf viidiyoo dhedheeraa immoo namni baay'ee hin ilaalu kanaafiyyuu turtii gaarii isiniin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jaa hordoftoota kiyya wallahi sa'aatii hirribatanii waraabu jira
ganama bakkattoo amma tana sa'aatii kiyya gube kana hin sheenaa jechuu gizee sa'aatiin hirriba ka'uu sun geette jechuudha. Hin sheenaa dhugaa namni akka kiyyaa jirtanii mee komantii barreessaa namni viidiyoo kana hanga dhumaa ilaaltan ganama halkan sa'aatii keessan ka'a yookaan tiktookii feesbuukaa irratti homateettis ta'uu dansan ganama ani garuu garaana nyaata nan sheenaa yaafittiin aara. Turtii gaarii isiniin jaa.